tufaadha balballi isaanii cufa. Akka kaleessaa harka wal fuunee nagaa wal gaafachuun hin jiru. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aa barreeffamoota sadii ergaawwan gurguddoo qaban isiniif qabadheen dhiyaadheeraa. Hanga xumura qophii keenyaatti na waliin tura. Waa'ee fayyaan jiraachuu lammii addunyaa kanaa hedduu kan isaan yaaddeessu Dr. Tedros Adhanom guyyaa kaleessaa uummata addunyaaf ergaa akkas jedhu dabarfatanii turani. Akkuma argaa jirru jireenyi addunyaa kanaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu danda'eera. Maatiin kiyyas kanarraa garaagarummaan qabanii. Daa'imni koo akka durii mana barumsaa deemtee barumsa barachuu hin dandeessu. Kan isheen hordoftu karaa onlaayinii ta'eeni. Sababni kanaa immoo cufamuu manneen barnootaati. Addunyaa hafte kanaaf yeroo ammaa kanatti wanti salphaa jedhamu homaa waan tokko iyyuu hin jiru. Wanti hundis fuula isaa galagalchatee jira. Biyyoonni hundi waan kana dura hojjetaa jiran dhiisanii duubatti deebi'anii vaayirasii kana loluuf oliif gadi jechaa jiru. Addunyaan hafanis rakkoon kun daran biyya isaanii keessatti akka hin jabaanneef muuxannoo biyyoota garaagaraa irraa fudhachaatis jiru. Yeroo ulfaataa fi baay'ee sodaachisaa kana keessattis nuyi jabeenya qaamaa fi fayyina sammuu keenyaaf bakka guddaa laachuu qabna. Dhukkuba kanarraa of eeggachuufis jalqaba irratti nyaata madaalawaa fi niwutiriishinii hedduu ittisa qaamaa yookiin immiyuun siistemii keenyaaf ijaaru soorachuuti qabna. Kun immoo humnoonni ittisaa dhukkubaa qaama keenyaa sirriitti akka dalagan taasisa. Lammaffaan dhugaatii alkoolii dhiisuu fi nyaata mi'aawoo yookiin sukkaara of keessaa qaban hir'isuuti ni qabna. Sadaffaan tamboo hin xuuxina. Tamboo xuuxuun sirna hargansuu keenya daran waan miidhuuf vaayirasii kana akka hin dandamanneef dhiibbaa nurratti uuma. Inni arfaffaan sochii qaamaadha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ga'eessotaaf kan ajaju yoo xiqqaate guyyaatti sochii qaamaa daqiiqaa 30 hojjechuuti qabna. Daa'immaniif sa'aatii tokko. Yoo seerri biyya keessanii haga ammaatti bakkee ba'uu hin dhorkine ta'e gadi bahaa fiigichaa fiigaa. Saayikiliis oofaa. Walirraa fageenya tokko keessanis sirnaan eeggadhaa. Mana keessa teessanii hojii kan hojjettan yoo ta'e daqiiqaa 30 keessatti yoo xiqqaate daqiiqaa 3 boqonnaa fudhadhaa. Inni shanaffaa fi inni dhumaa fayyaa sammuu keessanii eeggachuudha. Yeroo rakkinni dhufutti sammuun dhiphachuu fi sodaachuun kanuma beekamudha. Namoota beektanii fi amantanii waliin haasa'uun yeroo kanatti baay'ee siin gargaara. Namoota naannoo keessan jiraatan hubannoo laachuun gargaaruunis yeroo kanatti baay'ee siin fayyada. Maatii, ollaa fi hiriyoota keessan haala irra jiran deemaatii hubadhaa. Waliif yaaduun qorichadha. Weelluuwwan dhaggeeffachuu, kitaaba dubbisuu, tapha yookiin geemii taphachuu amala keessan goradhaa. Wantoonni kunniin yoo sammuu keessan kan jijjiiranii fi haala hin taanerra kan isin geessan ta'e hundumaayyuu bakka itti dhiisuu qabdu. Odeeffannoowwanis maddeewwan amanamoo ta'an irraa guyyaatti si'a 2 fudhachuun isiniif gahaadha. COVID-19 yookiin koronaa vaayirasiin yeroo ammaa kanatti namoota hedduu harka keenyarraa fudhachaati jirti. Garuu wanta gaarii ta'e tokkos addunyaa kanaaf gumaachuun isheen oollee. Carraa walitti dhufanii akka namummaa tokkootti yaaduu, waliin hojjechuu, waliin barachuu, waliin guddachuu fi kan kana fakkaatanii waliin haa dhaabbannu. Dr. Tedros Adhanom galatoomaa. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 ergaa Dr. Tedros dabarse tokko keenyaaf barnoota akka ta'u homaa shakkii tokkollee hin qabu. Gaazexeessaan OBN International Abdii Fiixeenis akka nuun jedha. Hin dogongorinaa. Maatii keenya keessaa namni tokko dhukkuba kanaan kan qabamu yoo ta'e ambulaansiin battalumatti dhufee mana keenyaaf fudhata. Akka durii deemanii wallaannachuu fi dhukkubsachiisisuun homaa waanuma hin yaadamne. Ogeessota fayyaa malee namni dhukkubsataatti bu'u tokkollee hin jiru. Hanga isaan vaayirasicharraa dandamatanii fayyanitti yookiin achumaan lubbuun isaanii ba'utti ijji keessan bakkee ilaalaa, gurri keessan diida dhaggeeffachaa dhiphinaan mana teessanii eegdu. Ergaa bilbilaa erguu yookiin bilbilaan haasofsiisuun homaa waan hin danda'amne. Haala isaan irra jiran ogeessi fayyaa isinitti himuuf yeroo argachuu dhiisuu ni danda'a. Yeroo isin gara hospitaalaatti bilbiltanii haala isaan irra jiran beekuuf yaaddan isaan immoo carraa 2 jiraachuu fi du'uu keessatti of dhiphisaa jiraatu. Mee wanta kana sirriitti yaadaa. Namni kun haadha keessan, obboleessa keessan, abbaa keessanii fi yookiin nama jaallattan ta'uu ni danda'a. Yeroon fuulduratti ilaalaa jirru haala kana nu muuxachisuusaa akka
ammoollee hundi keenya argaa jirra. Mee namni dhukkubsatee hospitaala seene sun otuu isin ta'ee baay'ees nama sodaachisa. Sodaa fi yaaddoo kana hambisuun garuu eeyyeen sirriitti ni danda'ama. Yoo dirqamni jabaan isin mudate malee hadaraa keessan manaa hin bayina. Walirraa siquu fi harka ofii seeraan dhiqachuu caalaatti yeroo ammaa wanti vaayirasii kanaaf furmaata ta'u tokkollee hin jiru. Dhiphamuu maatii keessaniif sababa hin ta'ina. Of eeggannoo barbaachisu goonee gaabbii irraa of haa baraarru. Sheer godhaa namootaafis dabarsaa. Abdii Fiixee nagaatti. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 barreeffama Abdii Fiixeerraa hubannoo cimaa akka argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yeroo ammaa kanatti yaaltonnii fi doktoroonni sadarkaa addunyaatti lammii isaaniif jecha dhiphinaa fi rakkoof of saaxiluun isaanii hundi keenyi ijaan argaa jirra. Xaaliyaan keessatti seenaan kun guyyaa kaleessaa miidiyaadhaaf tamsa'ee jira. Doktoroota lamaan haadha manaaf abbaa manaa Soofiyaa fi Antooniyoo jedhamu. Ijoollee lama Kaaraa fi Liyaa kan jedhaman waliin godhatanii jiru. Daa'imman isaanii akkoo fi akaakayyuu isaaniitti laatanii rakkoo biyya isaanii Xaaliyaan mudate baraaranii gahee isaanii ba'uuf manaa kan ba'an torbee lama fixaniiru. Hospitaala galuunis lammii isaanii gargaaraa turanii. Erga seenanii qaamaanis wal arganiin beekanii. Gara manaatti deebi'anii maatii isaanii fi ijoollee isaaniittis nagaatti hin dhaammanne. Odoo kanaan jiranii gaaf tokko Soofiyaaf bilbilli ni qaqqaba. Abbaa manaan ishee vaayirasii kanaan akka dhukkubsate. Guyyoota muraasa booddee Soofiyaan dhukkuba kanaan akka qabamte gurraan ni dhagahama. Haa ta'uutii sireen hospitaalicha keessa waan hin jirreef lamaan isaanii yeroo hanga sireen argamutti mana adda addaa geeffamanii. Dhumarratti sireen tokko qofti yeroo argamu Antooniyoon akka seenu gaafatame. Lakki Soofiyaan haa seentu jedhee innis isaan didee. Isheenis inni haa seenu jettee diddee. Otuma kanaan jiranii dhukkubni kun daran lamaan isaaniitti cime. Maatii fi daa'imman isaaniitti illee nagaa dhaammachuu hin dandeenye. Akka bahanitti hafuufis dirqamanii. Akkuma haati manaa fi abbaa manaa nagaa walitti dhaammatanitti lubbuun isaanii foon isaanii irraa gargar ba'uun dachee kanarraa godaante. Seenaan kun ta'ee addunyaan kun guyyoota muraasa kana keessatti hedduu galmeessisaa waan jirtuuf hundi keenyi bakka jirrutti of eeggannoo keenya haa cimsinu. Har'a wal jaallachuu fi waliin jiraachuun keenya akka itti fufuuf walii keenyaaf hundi keenya haa yaannu. Bor wal arguuf har'a wanta jedhamne haa dhageenyuun ergaa qophii keenya sadhumaati. Hagayoonaatti waan nu dhaggeeffattaniifis guddaa galatoomaa jecha Rabbi hunduma keenya bakka jirrutti nagaa nu haa godhu. Warri kun hey warri kun warran warri ya bebe tu fada